السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانتنا في منين بلتي الدارا قبل نيشني من نجرة. في منين بلتي الدارا أكو بيكمو براتون دا منا كتاس الدتفاق أفريجي ولا ناس الدتما سدتمي شنيول فدن فتنين غرا بلتي الدات إفابرو مواماو تصدر كلام فات أكبرتنيف وانجل إني جانيف kanaaf isinis kan irratti hundaa'uudhaan gaaffii gosa barnoota afaan Oromoo kanaaf qophaa'uun immoo gaaffii amata darbee baroota darbee laaluun barbaachisaa waan ta'eef gaaffii baroota darbee qabannee isiniif dhufnee jirra. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaatii sheerii godhaatii biraan gahatii asumaan gara gaaffiitti. Gaaffilee qajeelfama tokkoffaa maal jedha? Gaaffilee caasaalee afaanii irratti xiyyeeffannaa armaan gadiitiif filannoo deebii sirrii qabatee filachuun deebisi jedha. Dureettii fi burqaan barattoota kutaa sagaliiti. Hima kana keessatti kan jala sararame maali jedha? Dureettii fi burqaan barattoota kutaa sagaliiti. Kan jala sararame barattoota kutaa sagaliiti kan jedhudha. Kanaaf filannoon A gaalee maqibsaati, B gaalee dudduubeeti, C gaalee gochimaati, D gaalee maqaati. Barattoota kutaa sagaliiti. Kanaafuu gaalee maqaati jechuudha. Deebiin daa ta'a. Deebii sirrii kan qabatee jiru daa gaalee maqaa kan jedhudha. Gaaffii lammaffaa bamaqaa ilaalchisee kamtu soba? A. Ramaddii agarsiisa. B. Fufiilee maxxanfachuun danoomina agarsiisa. C. Bakka maqaa bu'uun tajaajila kenna. D. Waliin dubbii keessatti kan irra deddeebii hambisuuf oola. Kan dogoggoraa kan ta'e isin akka sirraa ilaaltanii dogoggora kan ta'e baatu dogoggora jechuudha. Gaaffii sadaffaa Boonaan atattamaan gara mana barumsaa deeme jecha jala sararame tajaajila maalii kenna? Atattamaan ka jedhu maal kennaa jedhe? A. Maqaa. B. Maqibsa. C. Gochima. D. Gochibsa. Kan inni kennu jiru atattamaan waan jedheef gocha sana ibsu jira waan ta'eef atattamaan deebii sirrii kan qabatee jiru daa gochibsa ta'a jechuudha. Hima keessaa gaaffii arfan hima keessatti yaada handhuuraa keeyyatichaa qabatee kan argamu maali jedha? H. Hima callaa. B. Hima murtaawaa. C. Hima ijoo. D. Hima goolabaa. Deebii sirrii kan qabatee jiru C. Hima ijoo ta'a. Gaaffii qajeelfama lammaffaa jechoota kennamaniif filannoo deebii sirrii qaba filadhuudha. Shanaffaan shakkii karaa A. Karaa. B. Mamii. C. Sodaa. D. Rifaatuu. Deebii sirrii kan qabatee jiru shakkiidhaaf deebii sirrii kan ta'u mamii kan jedhudha. Gaaffii jahaffaan cunqursaa jedhu A. Roorroo. B. Dallansuu. C. Mormii. D. Komii. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Roorroo kan jedhudha. Gaaffileen tan immoo dubbisa jedha. Dubbisan gaasin viidiyoo dhaabdanii dubbisuu dandeessu. Nu amma kallattumaan waan dubbisee jiruuf gara gaaffii torbaffaa deemna. Dalagaalee dhala namaa walxaxaa ta'e ibsuuf murteessan jedha. A. Afaan. B. Nama barate. C. Saayikooloojii. D. Falaasama. Deebii sirrii kan qabatee jiru A. Afaan ta'a. Gaaffii saddeettaffaa keeyata lammaffaa keessatti amala isaa qorachuun kan danda'amu karaa afaan isaatiin kan jedhu keessatti kan jala sararame maal agarsiisa? A. Amantii. B. Hawaasa. C. Aadaa. D. Afaan. Amala isaa qorachuun isin hogguu dubbisan dalaguu dandeessu. Deebii sirrii kan qabatee jiru D. Afaan. Gaaffii saglaffaa haala kanaan keeyata lammaffaa keessatti maal ibsaa? Afaanii fi aadaa. B. Afaanii fi uummanni wal qabachuu. D. Hawaasa. C. Hawaasa. D. Afaaniif hiika adda addaa kennamudha. D. Ta'a deebii sirrii. Gaaffii kurnaffaa mata duree dubbisa kanaa ta'uu kan danda'u kamii? Mata duree dubbisa kanaa ta'uu kan danda'u kamii? A. Maalummaa afaanii. C. Guddina afaanii. D. Afaanii fi uummata. C. Afaanii fi uummata. D. Mallattoo ta'uu afaanii.
deebisii kan qabatee jiru a maalummaa afaaniiti. Gaaffii 11ffaa afaan ilaalchisee yaadni dogoggoraa kamii? A. Afaanii fi hiika tokko kennuun quubsaa miti. B. Afaan aadaa ni calaqqisiisa. C. Hayyooleen hundi hiika tokko kennaniiru. D. Afaan yaada wal jijjiiruuf ni gargaara. Deebii dogoggora kan ta'e C. Hayyooleen hundi hiika tokko kennaniiru kan jedhu dogoggora. Hayyooleen hiika adda addaa afaaniif kennaniiru jedha waan ta'eef dubbisa irratti. Gaaffii 12ffaa yaadni afaan baataa aadaati jedhu maal ibsa? Baataa aadaati keessa jira waan ta'eef isin dubbisanii. A. Aadaan ba'aa ta'uu. B. Aadaan uummataa kan ifu yookaan daddarbu afaaniin ta'uu. C. Afaaniif hiika kennuun rakkoo ta'uu. D. Eenyummaan saba tokkoo amantii isaa qofaan kan ifu ta'uu. Kan inni ibsu B. Deebisii kan qabatee jiru B. Aadaan uummataa kan ifu yookaan daddarbu afaaniin ta'uudha. Gaaffii 13ffaa aadaa hawaasaa amala isaa qorachuun kan danda'amu karaa afaan isaatiin kanneen jedhan A. Hayyoolee seenaa. B. Antiroopooloojistoota. C. Hayyoolee afaanii. D. Saayikolojistoota. Deebisii kan qabatee jiru antiroopooloojistoota ta'a jechuudha. Egaan warreen lammaa irratti nu hojii turtanii mana kana sabiskiraabii godhin sabiskiraabii godhaa, laayik sheer godhaa. Gaaffileen hawaanas waan jiraniif gaaffii amma 13 qofattiin isiniif hojjedhee gaaffii nama 20tti jiru waan ta'eef kanas saayinsiis herreegas ingiliffaas yoo akka isiniif hojjetan barbaadan mana kana sabiskiraabii godhaatii paartii 2 jechuun koomentii jalatti barreessaa nu eegaa.